Gunguma ashama harka fuune ilmaan Oromoo guutuu addunyaa kanarratti argamtan nageenyi keenya bakka jirtanitti isin haadha qabu isinin jecha egaa hin banne ammas walitti deebinee jirra artistii keenya jaalatamaa fi kabajamaa Andu'aalam Gosaa'ee egaa nama kan akka yeroo baay'ee sirba haaraa nu gadhiisaa ture ni yaadattanii sirbi isaa isa keessa hin dhumu artistii keenya artistii kabajamaa namni hunduu ni beektanii artistii Oromoo qabdu keessaa isa tokko. Artistiin kun ammas isin biraa hin hafne sirba haaraa qabatee isin dhufee jira. Haga dhuma viidiyoo keenyatti nu waliin turan affeerraa kenna. Ganama fanna Oromummaa walooma seertuu seera namoomaa walooma walii gadaan galti namaa walooma. Egaa asirratti daayirektara keenya Eliyaas Kabbade baay'ee si galatoofannaa namni kun nama aartii Oromoo keessatti gahee guddaa qabudha. Akkasumas daayirektara keenya Birraa Gammadii nama baay'ee seeraan galatoofannuu qabnudha. Maaliif muuziqaan Oromoo egaa inni Viijin Entertainmentii irra gadhiisuu eegalee fi achirratti kan baay'ee kan guddateedha. Sirbi Oromoo duraaniin baay'ee hin laallamu. Sirba Oromoo waggaa keessa waggaa lama keessatti nama 50,000 20,40 achi bira kataru baay'ee takka taate malee baay'ee miti. Egaa sirbi egaa Viijin Entertainmentiin gadhiisuu eegalee mana miliyoona 2 miliyoona 3 miliyoona 7 kun argaa jirtanii baay'ee galatoomii hin jenne Birraa Gammadii akkanumatti itti nuuf fi hin jenne. Babati gurrangalo gurracha gurraloti gurrangalo gurracha gurraloti ya baya ya ilmana ya ila fina vento como ya baya ya ilmana ya ila fina vento como ya. Wow, argaa jirtanii as biratti haalli kaameraa baay'ee namatti tola. Kaameraa bicha miti fanni isaanis baay'ee kan namatti toludha. Akkasumas viidiyoonis kwaalitii kan qabu sirbichi karaa haara bareedaatiin kan dalagame. Egaa sirbi Viijin Entertainmentiin kun gadhiisu yeroo baay'ee sirba babbareedaadha, sirba ajaa'ibaati. Sirbis baay'ee kan namatti tolu. Akkasumas artistii keenya Andu'aalam Gosaa'ee nama sagaleen isaa bareedu. Akkasumas abbaa muuziqaati jechuu hin dandeenya. Egaa namni kun nama beekamaadha muuziqaa Oromoo keessatti nu waliin tura. Sagaltaman si tajabe itti moggaatti wallaalu shimbir laga murmuri marmaaru namna karratti walwaalu walbeeka walii galu harki harka dhiidhee wal sakaalu arrabni dhugaa dhiibee waan karaa daldalu seera uumaa dabsee uumamaa wal lolu lakkisii daboo dabimee waaqa waluma waan Afrikaa guyyaa sooree ya sorora walu walfana walinu gawatana ya sore ya sorora walu walfana walinu gawatana. Wow, sirbi isaa kan baay'ee namatti tolu. Akkasumas ediitaris kan addaati qalal kan jedhe. Egaa namoota gargaarsa isaaf ta'an keessaa Margituu Warqinaa fi Abbineet Girmaa baay'ee bira dhaabatanii turanii galatoomaa isiniin jecha.
Egaa namni yoo wal jajjabeessee bareedaa wal bira dhaabatanii tokko yeedaluu yoo danda'e tokko wanuma gargaraatiin wal gargaaru waanuma jiru akkanumatti wal qarqaarree wal cinaa haa dhaabbannu isin jecha baay'ee isin galatoofadha margituu warqinaa fi abbineet girmaa egaa nama Andu'aalamiif gargaarsa ta'e akkasitti waliin kan dalageedha sirba kana baay'ee isin galatooffanna isin jedha. Waloma 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 walini waloma Gurre gurranga gurracha gurraloti korjo korman korummi warra koti lammi yadu lammachi lubayati kokku gadanga tu adunya maramoti Wow, baik banget ini kata kita ini. Gurre gurranga gurracha gurraloti Gurre gurranga gurracha gurraloti Wow, as biratti argaa jirtanii haalli uffannaa isaa illee baay'ee kan namatti toludha. Odaa isin nu beektanii odaan mallattoo Oromoo keessaa isa tokko. Odaan kan gaaddisa jalatti boqotanii kan hayyuun kan walloolee kan jalatti araarsanii kan dubbii jalatti dubbatanii odaa jechuun waan baay'eedha. Akkasumas argaa jirtanii naannoon safarri yookiin naannoon isaanii kan namatti toludha. Uffannaanis akkasuma kan seeraan namatti tolu. Mee viidiyoo kana haga dhuma isaatti nu waliin tura. Tabbaan tabbatti ol yaabu laga tachi darbu komoon komoo qabu komatti wal qabu komoon gamtaa qabu mataa gadi hin qabu harki harka hiite wal sakaalu arrabni. As biratti argaa jirtanii kwaalitiin viidiyoo kan baay'ee namatti toludha. Kwaalitiin viidiyoo adda argaa jirtanii duuba isaa akkasumas fuula isaas qulqulleessee kan dhiqeedha. Mubaarak baay'ee galatoomni isin jenna abbaa editor kan godhe Mubaarak baay'ee si galatoomfanna isin jecha haaluma kanaan itti nuuf ofii isin jenna. Gaadhee waan karaa daldalu seera uumaa dabsee uumamaa walloolu lakkisiidha. Dafoo dafimee waaqa waluma waan Afrikaa. Guyyaa soreekoo yaa sororaakoo waluu wal faana waliin nu gaawwadhaanna. Guyyaa soreekoo yaa sororaakoo waluu wal faana waliin nu gaawwadhaanna. Waloma 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 walini waloma. As biratti argaa jirtanii baay'ee namatti tola haalli shubbisaas haalli uffannaas siinqee argaa jirtanii kan baay'ee namatti toludha. Egaa hordoftoota chaanala Awwiituub hundaaf nageenyi kenna bakka jirtanitti isin haadha qabu isin jecha viidiyoon hadhaaf qabannee dhufne kanumaa haga walitti deemnutti turtii gaarii namoonni chaanala kiyyaaf haara taatan share like subscribe gochuun maatii kiyya taatanii akkana